Sumapinko ya keranso, sumapinko ya jajabe, desa jirta ya jajabe. Kainnaa kun ta'ini wantootuma ija keenya duratti deemaa turan irraa wanti jennu jira. Mee jalqaba waan Jawaar jedherraa gaafatamee deebii kenneera waan ta'eef maaliif tutuun dubbati yoo nageessee kan jedhamuuf waan dubbate qaba Jawaar. Kan inni jedhe tokko haala ho'aa biyya waraana keessa jiru keessatti dubbadhee falammiin siyaasaa kan biraan akka itti dabalamu hin barbaanne kan jedhu sababa tokko kan inni himate kan inni irraa dhaga'e jechuudha. Inni lammaffaan mana hidhaa keessa yeroon turetti odeeffannoo guutuu hin qabu miidiyaa isa kan mootummaa duwwaa dhaggeeffannaa waan ta'eef haala biyyi kun keessa jirtu madda tokko duwwaarraa dhageenya turre kanaaf maddeen garaagaraarraa odeeffannoo funaannachuutu irra ture kan jedhutu ture. Walumaa galatti yeroon itti dhaggeeffadhu malee yeroon itti dubbadhu hin turre kan jedhudha kan Jawaar lafa kaa'ee jechuudha. Gaafa inni akkas jedhu mootummaadhaa wajjin walii galtee miti kan ati calliftee jetteen mucaan. Maaliif yaada kana namni kaasee hin jedha waan ta'eef irra deebitee mucaan gaafattee turte gaaffiin sunis tooftaadhuma siyaasaatiif kan godhamudha. Kan qophaa'edha. Kan walii galamee gaafatamudha jedheetanii amanaa. Kanaaf kana mee jalqaba isa kana ilaalcha keessa hagalchinuuf wantoota sadan inni jedhe kanaa jechuudha. Isatu jedhe waan ta'eef. Jalqaba wanti inni waan dubbateef lola uumu tureeraa ilaata kan jedhuun yaade. Fakkeenyaaf haasaa amma haasa'e kana gaafa mana hidhaatii ba'ee boromtaasaa yoo haasa'e maanni wanti lola uumu wanti jira. Waan jiru natti hin fakkaatu jechuudha. Maaliif wanti inni haasa'e wanta tokko dhimma Oromooti wajjin waan hariiroo qabu miti. Yoo ijoollee qawwee baatan ittiin dhaqee dabalamaa qawwee ijoolleen fudhatanii jajjabeeffamuu qabu sirriidha jedhee isa seeraan jalatti galmaa'e sana keessaa bahee yoo deeme eeyyee rakkina ta'uu danda'a isaa. Garuu inni nama dubbate kun rakkinadha jedhee hin ilaalu jechuudha. Kanaaf yaada funaannachuu namoota garaagaraarraa yaada dhaga'uu kan jedhus waan bishaan fuudhu natti hin fakkaatu. Maaliif nan dhagaa yeroo garaagaraatti akka namoota yaada isaa qofaa wajjin walii galan akka inni waammatee wajjin dubbatu numan dhagaa. Garuu odeeffannoo gamasii gamanaa fuudhanii madaalanii irraa dhaggeeffachuudhaaf waan yeroo fudhate jedhee hin fudhadhu siin jechuudha. Egaa yoo akkas ta'uu baate yoo isanni jedhe kana miti jetta ta'e maaloo dharee jettee na gaafachuu dandeesse. Waan Jawaar gaafatame irraa baqateetu jira dubbii jaarsummaa. Jaarsummaan taa'ame sun hamma har'aatti Waaqayyoo fi Abiyyiif isa duwwaatu beeka namni beeku hin jiru. Kan jaarsummaa kana qindeessee deeme Leencoodhaan beekama. Leencoodhaa fi namoota akka Leencoo qabattoo hiikkatanii bilisiginnaatti galantu jaarsummaa dhaqe. Warra bilisiginnaan amanutu jaarsummaa dhaqe. Namooti kan biraan bira jiraachuuf dhiisuu isaanii an odeeffannoo gahaan qabu. Garuu yeroo dhimma hidhamtoota kaanii dabalatee yeroo inni negosheetii godhu komeen akka jiru nan dhagaa. Kanaafi jaarsummaatu ture. Jaarsummaa jechuun negosheeshiniitu ture. Calluma jedhee miti abii hiikee kan gadhiiseen. Dubbannaatu ture. Waldi dubbannaatu ture. Negosheetii gochuutu ture. Negosheetii gochuu jechuun maal jechuudha? Kennanii fudhachuu jechuudha. Ani kanan sii godhate immoo maallaa gootaatu jira jechuudha. Dubbii kana Jawaar nuu qooduu hin barbaanne. Innis warri kaanis yoo beeku ta'an himuu danda'u. Garuu dubbiin kun hamma warri kaan beekan waan caalu waan jiru natti fakkaata. Kanaafi mariitu ture, negosheeshiniitu ture. Eenyuun gidduu Abiyyii fi Jawaariin gidduu negosheeshinii kana dhaqanii Jawaarii fi ijoollee KFO hammatee kan mana hidhaatii baase. Kana dagachuun dubbii dagachuu ta'a. Baga mana hidhaatii nuu ba'anii warri hafanis immoo mana hidhaatii nagaadhaan Waaqayyo nuuf baasu mana hidhaatii ba'uu isaanii irratti ani dirreerra oolee magaalaa keessa naanna'e hiriira naanna'e warra farbaa amma humna keenya waan dandeenyu irra gochaa ture. Kanaaf gammachuu guddaa irraa qaba. Garuu kan ba'ame negosheeshiniitu ture siin jechuudha. Kanaaf achi keessatti ilaalama. Maaliif cal jedhe Jawaar kan naan jettu yoo ta'e achi keessatti ilaalaan.
Abii maalirraa barbaade? Jawaar immoo maal Abiyyirraa barbaade? Waan walii kennanii wal harkaa fudhatan qabu. Nama siyaasaa kan hin jedhu kana dhalaa. Amma garraamummaan qe'ee Oromoo jiru ammaa ta'ee qulqullaa'aa adeemuu turre jira. Siyaasa keessatti yeroo hundumaa garraamummaan hin hojjetu. Haxxummaatu jira namoota siyaasa hoogganan bira. Haxxummaa kanatti Oromoon gatii ijoollee isaa ittiin wareege kennee manatti galuutu rakkina fide. Kanaaf haxxummaa kana haxxummaadhaan qabuutu barbaachisa. Kanaaf bu'aa mariitii isin jechuu gootiyan waliigaltee godhametu jira. Waliigaltee godhame sana inni nuu qooduu hin barbaanne kanarraan kan ka'edha. Kan inni cal jedhee tan fudhadhaan. Gama kan biraadhaan wanti inni dhiyeessuu danda'u, wanti inni himachuu danda'u, wanti miijana kaasu ani jira jedhee. Kan miijana kaasu anaanis uummata Oromoos kan amansiisuu danda'u Abiyyi wajjin maal negosheetii gootanii maal waliin dubbattaniitu ati maal kenniteef immoo maal sii kennee achi keessa jirti sababiin Jawaar cal jedhee amma dubbate. Ayyoo gaaffiif deebii Jawaar ifa nuu godha jedhee kan hin yaadu tokko yaadrimee lola waliinii kan hin jedhu irra deddeebi'eetu dubbata. Yaadrimee kana yoo hiiknee ilaalle maal akka ergaa maalii akka Jawaar dabarfachuu barbaade kan irraa arginudha jedheetan yaadaan. Lola waliinii gaafa jettu waa'ee eenyuu eessa dhaabbattee haasa'aa jirtaadha. Lola waliinii gaafa jettu. Kanin kana siin jedhuufi ani Jawaariin gartuu Oromoo godheetan ilaala. Gartuu Oromootiin ilaala. Inni ani miti ofiina jedhu. Ani gartuu Oromootiin jedhaan. Gartuu Oromoo waan ta'eef wanta Oromoo keessa jiru Oromoo keessaa achi ba'ee ala dhaabbatee biyya Itoophiyaa keessa lola waliiniitu jira yoo inni naan jedhe isa akka inni jedhettitu ilaallaaf akka inni waa'ee Itoophiyaa kana ibsaa jiru jechuudha. Garuu lola waliinii gaafa jettu Oromiyaa keessa lolli waliinii maaltu jira? Maaloodha lolli waliinii kan jiru? Eenyuuf eenyu Oromiyaa keessatti kan wal lolaa jiru jalqaba. Sila jalqaba sii kaaseetti Oromiyaa keessatti kan jiru lola qofaa miti. Waan lolaan hidhatee ifa of baasee wanta biyya sana keessatti yeroo revolutionii magaalota gurguddaa keessatti waa'ee goolii diimaatii wajjin wal qabatanii ka'an inniyyuu bakka murtaa'aatti yoo ta'e malee wanta biyya sana keessatti raawwatamee beeku wanti miti wanta Oromiyaa keessatti ta'aa jiru. Wanta Oromiyaa keessatti ta'aa jiru lola waliinii kan nu jechisiisu miti. Yoo Oromoon kaabaa Oromoo kibbaatti lola fudhatee duuleedha ta'e lola waliiniin jedhaan Oromoo keessa dhaabbadheen ilaala laala. Oromoodhaaf hin dubbadhaa Oromoo keessa dhaabbadheen ilaala. Yoo Oromoon lixaa Oromoo bahaatti Oromoon bahaa Oromoo lixaatti yoo qawwee fudhatee duuleera ta'e yookaan humni Oromoo dhaabbate tokko gargar cabee walitti duulee lola kallattiidhaan walitti baneera waraana walitti baneera yoo ta'e lola waliiniin jedhaan eeyyee lola waliinii keessa jira Oromiyaaniin jedha. Oromiyaa keessatti kan ta'aa jiru kana miti. Akkan sila siin jedhe qaama humnaan aangoo mootummaa fudhate tokkotu jibba uummataa miidiyaa irratti erga lallabee booddee qabeenya biyyi sun qabdu hunduma fudhateetu duula banee. Duula banee maal godhee isan sila sitti medha. Warra loluu dhaqe dirree waraanaatti lolee miti kan inni galu. Gujii dhaqeetu mana namaa loltuu itti naannessee mana jiraattota Oromoo mana qotee bultootaa itti naanna'ee gubeetu sirbee viidiyoo isaa immoo ilaalaa hin jedhe. Waan nuyi maaltu ta'inaa laata maaltu ta'ee laata Oromiyaa keessatti jennee amma deebinee haa wal gaafannu qabna. Itti naanna'anii sirbanii gubanii mana Oromoo qe'ee buqqisanii viidiyoo isaa immoo ilaalaa jedhanii nutti agarsiisan beeki. Wanti dhoksaan hin jiru. Tokkitti hataatu viidiyoon argamte waan akkasii kana maleessa guutummaa Oromiyaa keessatti kanatu ta'e. Lixa Oromiyaatti kanatu ta'a. Wallagga lixaatti, Qellem Wallaggaatti, Wallagga Bahaatti, Horroo Guduruu Wallaggaatti kanatu ta'a. Jaarsaaf jaartii maanguddoo mucaan keessan
qawwee fudhatee daggala dhaqee jedhanii balbala irratti ajjeesanii awwaala immoo akka isaan hin arganne godhaa ba'anii. Dargaggootas akkasuma godhaa ba'anii. Kun lola waliinii miti. Lola waliinii jechuun akkas miti. Ormatu Oromoo lafarraa duguuguudhaaf duularra jira. Kana hin dhosse Jawaar. Hin dhosse. Ormatu sirna nafxanyaatu Oromoo lafarraa duguuguudhaaf Oromoo irratti lolama. Oromoon immoo waraana ofii qopheeffates haa ta'u hamma humna isaatii waan humna qabu hunduma qabsoo bilisummaa geggeessaa jira malee lola waliinii irra miti kan inni jiru Oromoo. Qabsoo bilisummaa geggeessaa. Kan Jawaar nutti himuu barbaade garuu sadarkaa Itoophiyaatti yoo ilaalle achis asis waraanni jira. Waraana biyya tokko keessa jirudha kan jedhudha kan inni jedhu. Biyyuma tokkotu waraana walitti galagalee. Kan Tigraayis yoo dandee lola waliinii miti. Cubbuu ta'a. Sirrii miti. Lola waliinii miti. Genocidal war jedhaani addunyaa guutuun irraaf jalaan biyya ollaatti affeertee beelessitee qoricha dhowwattee baankii intarneetii waan hundumaa irraa cuftee nama nagaa walitti qabdee ajjeeftee lagatti naqxee reeffi namaa Sudaanii faatti mul'ate bishaan irra deeme. Kun lola waliinii miti. Duguuggaa sanyii jedhama keessumatti kan Tigraay. Oromiyaa keessattis wanti raawwatamaa jiru kanuma duguuggaa masaa. Lola waliinii kan jedhamu kuni tooftaa ittiin Abiyyiin namoota kaaniin qixxeessanii isa duwwaa miti kan rakkina uume. Kan Jawaar nuun jedhaa jiru sirna nafxanyaa Abiy mataatti ta'e duwwaa miti kan rakkina uume nuun jedhaa dhalaa qaban. Kan rakkina uume tokko Oromoodha. Lachuu wal qixxeedhaa jedhaa jira. Inni itti duulamee qalames inni lakkii nagaan barbaadaatu jedhu itti duulames waluma qixxeedhaa jechuudha. Tooftaa akkasii fayyadameetu Jawaar dhiiga Oromoo harka Abiyyirraa dhiquudhaa fi yaalii taasisaa jira. Kanaaf yaadrimeen lola waliinii jedhamu dogoggora gadi fagaataa of keessaa qaba kan Jawaar dubbate. Sadarkaa lamaaniitu dogoggora qaba. Sadarkaa Oromiyaattis dogoggora qaba. Maaliif gartummaa Oromoo biraa qabu ganee? Sadarkaa Itoophiyaattis dogoggora guddaa qaba. Maaliif kan Tigraayin jettee yoo ta'e kan Tigraay genocidal warii dhameesses civil warii miti. Lola waliinii miti. Benishaangulitti wanta deemsifamaa jiru lola waliinii miti. Amaaratu daangaa ce'ee dhufee weeraree nama lafarraa fixee raawwateetu maqaan taane immoo itti kennee televizyiiniitti ba'ee waan nama suukanneessu hojjeta. Lolli waliinii hin jiru. Genocidal warii akkanii Oromiyaa keessas jiru, Benishaanguliinis kan jiru, Tigraayinis kan jiru kanumadha. Yoo sadarkaa Itoophiyaatti naasa'attis dogoggoradha. Yoo sadarkaa Oromiyaatti naasa'attis dogoggoradha. Wanti guddaan nuyiif garuu gartummaa Oromoo, aantummaa Oromoo Jawaar keessaa danfu sana dhabnee Jawaar warra Itoophiyaa ta'ee achi as waa'ee Itoophiyaa nutti muusaa. Sumapinko yaa qeerranso, sumapinko yaa jajjabe, eessa jirta yaa jajjabe, sumapinko yaa qeerranso. Yeroon jira, dubbachuudhaafis yeroon jira. Amma waan amma haasa'u kana ituu 2016 ta'ee 2017 ta'ee hin dubbadhu. Lafa nuyi geenyeetu nu murteessa. Yeroo ilaallee haala yeroo ilaalleetu maaltu nu baasaa kan jedhu gamaaggamnee waan itti amanne immoo dubbanna. Yeroon isaa amma yeroo itti Oromoonii calluma jedhee duuchaadhaan wanti hundumtuu homtuu akka waan hin taanetti duuchaadhaan yeroo itti wajjin deemnu miti. Hin ta'u. Namatu du'e. Namatu itti buqqa'e. Namatu dhiigni isaa dhangala'e. Yeroon itti qoosnu hin jiru. Yeroo abaluuf kenninaa yamaaliyyoodhaa hojjennee wanti nu bira dabarru hin jiru. Dubbachuudhaaf yeroon jira, callisuudhaafis yeroon jira kan hin siin jedhe kanaaf. Egaa yeroo ammaa kanatti wanti Oromoo baasu conversationiin banamuutu raraata. Waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo laalchisee conversationiin banamuutu raraata. Banamuu qaba. Wal arrabsuu miti. Conversationii jechuun arrabsoo miti. Dhagaa walitti guuruus miti. Wal komachuus miti. Yaada namni dhiyeesse garuu miijana qabsoo bilisummaa Oromoo irra keenye nu baasa moo nu baasu? Yoo nu baasa jenne sababa kanaaf nu baasa tokko lama sadii inni haasa'uu qabna. Nu baasu yoo ta'e immoo sababa isaa lafa keenya tokko lama sadii inni lafa keenya nu baasu jechuu qabna. Amma ani waa'ee Jawaar waan hin dubbadheef
yookaan yaada Jawaar kaase kanarratti yaada waanan kenneef. Lafa uummanni Oromoo dhaga'utti boor akka waliin gaafanneef gaaffii an gaafadhuun qaba amma uummata Oromoo. Dhimmichi waa'ee Jawaar garuu waa'ee hunda keenyaati. Gaaffiin gaafadhuun qabana. Gaaffiin gaafadhu kun nama hunda miti kan ilaallatu. Namoota sammuu isaaniitiin yaaduu barbaadan ilaallata. Warra hiyyoo sammuudhaan yaaduu hin barbaannu. Abaluu morma jedhee yoo ni dhaqee miilla kute nuyiif mormi isa ta'a. Isumaa wajjin duuna warra jedhanii ni ilaallatu. Garuu bitaaf mirga dubbii ilaalleetu miijanarra keenyee kamtu nu baasa jennee waan kaleessatti dadhabne, waan ijoolleetti gabbarre, waan gatii itti baafne, waa'ee isaa wal gaafanna yoo ta'e gaaffii tokkotu jira amma kan hin gaafachuu barbaadu. Amma barataan tokko qormaata qoramee yoo kufe mooneet deebi'eetu qormaata fudhachuudhaa fi carraa kan biraa argata. Gaafa lammata deebi'ee qormaata fudhatu garuu akkuma kanaan dura qayyabatee akkuma yeroo kufe sanaatti qayyabateetti qayyabata yoo ta'e sadarkaadhaanis jabinaanis hubannaadhaanis achumatti deebi'a yoo ta'e ammas deebi'ee kufaa jechuudha. Fooyya'uutu irra jiraata isa duraaniirra. Tarii baay'ee tuqaa guddaa fidee hin darbu ta'a. Garuu darbuudhaaf lafa dura ture sanarraa fooyya'uu qaba. Fooyya'uudhaaf immoo dura maalan balleessee jedhee of gaafatee sirreeffama gochuutu irra jiraata. Deebi'ees immoo kufuu danda'a. Gaafa kufu garuu namni of fooyyesse tokko akka dura kufetti hin kufu. Fooyya'eetu kufa. Fail and fail better jedhu warri Ingilizii. Kufi lammata gaafa kuftu garuu fooyyessiiti kufi. Lafa duraatti deebiteen kufi. Siyaasa Oromoo keessatti kanan arguu hawwaan amma. Kanaafan gaaffii gaafachuu barbaada. Har'a rakkinni nuyi keessa galle kun, rakkinni Oromoon keessa jiru kun wanta siyaasni Oromoo kufeefitu nu qaqqabe. Siyaasni Oromoo kan kufe immoo sababa uummata Oromootiif miti. Hooggantoota sababa hooggansaatiif kufe. Hooggantoota Oromootu kuffise mooneet. Namni kana amma hiyyoo hooggantoota Oromoo miti. Falmuu danda'a. Hooggantoota Oromootu kuffise. Rakkina uummata Oromootti dhufe kana itti gaafatamummaan adda durummaadhaan kan fudhachuu qabu itti hooggantoota siyaasa Oromooti. Amma achi keessa akka yeroo Oromoo Pirootestii nama dubbataa turetti, akka nama waan danda'u godhaa turetti, itti gaafatamummaa hin fudhattaa yoo naan jette itti gaafatamummaa fudhachuun barbaada. Dogoggorri kee kanadha. Kanarratti miiteetta nama naan jedhu itti gaafatamummaa isaa fudhachuun barbaada. Amma sirba kan biraa ituu hin banin, ituu sirbinuu nyaatan jedha. Sirba kan biraatti ituu hin galin gaaffii an siin jedhe sanan gaafadha amma. Gaaffii an kuni akkuma sila siin jedhe nama hundan ilaallatu. Akka hooggantoota Oromoo keessaa nama tokkootti ani nama tokko duwwaatu hin ta'in adda durummaadhaan ga'ee guddaa qaba jedhee waan an gaafadhuuf. Jawaar kufaatii Oromoo irra ga'eef itti gaafatamummaa maalii fudhata? Moo itti gaafatamummaa hin qabu? Kufaatii Oromoo irra ga'eef itti gaafatamummaa maalii fudhachuu barbaada Jawaar? Waan kana gaafadhuuf hin qabana. Yoo mana hidhaa jiru barreeffama artiikilii tokko barreessee Addis Istaandaardii irratti natti fakkaata ergee maxxanfame irratti Jawaar itti gaafatamummaa kufaatii Oromoo irra ga'ee hireetu isa kaan hayyootaaf isa kaan maaliif hireetu ofii shadiida harka dhiqatee keessaa ba'ee gale. Kufaatii Oromoo irra ga'e irraa homaa itti gaafatama hin qabu. Homaa tokkoyyuu waan itti gaafatamu hin qabu. Jenne homaa waan gumaaches hin qabu jechuudha. Kanuma dubbiin. Waan gumaache qaba taanaan lafa Oromoon ga'e sanaaf keessumatti gaafa 2018 harca'iinsi dhalate sana lafa geenye sanaaf ani Jawaar waan gumaache qabaan jedha. Waan gumaache qaba taanaan waan itti gaafatamus qaba. Itti gaafatamummaa maalii fudhata jalqaba Jawaar? Ani Jawaar jalqaba kufaatii Oromoo irra ga'eef itti gaafatamummaan koo kanadha jedheetan
tokko lama sadi jedhee uummata koo immoo dhiifama gaafadha. Isa booddee immoo kana booda kanaan dura kufne irraa waan ta'eef kana booddee immoo karaan nu baasu maayinni kan jedhu immoo hin mari'annaa jara keenyaa jedhama. Maleessa mana hidhaatii baatee sirbatti hin dabartu. Yeroon kun yeroo itti Oromoon sirbu miti. Yeroo sirbaa. Gaaffii kan irraa hanqatina. Kufaatiin Oromoo irra ga'e kufaatii hooggantoonni Oromoo fidanidha. Isaan keessaa tokko Jawaar. Jawaar itti gaafatamummaa maalii fudhata? Itti gaafatamummaa namni hin fudhanne hooggansa miti. Jireenyaaf iyyuu hin tolu. Itti gaafatamummaa nama fudhatu duwwaatu hooggansaaf tola. Hoogganaadha jedhee namni ani kabaju kan hin jala deemuu barbaadu dargaggoo Oromoos kan hin itti amanu biyyas kan ani itti amanu nama itti gaafatamummaa fudhatu. Namni itti gaafatamummaa hin fudhanne biyyaaf hin ta'u, ofiifis hin ta'u, maatiidhaafis hin ta'u, sabaafis hin ta'u. Baruutu nurra jiraata. Kana yoo jenne wanta 2018 nurra ga'e sanaaf lafa itti kufne barreetu karaa deemnu immoo tolfannaa. Kanaaf ani amma yeroo kanatti jechuudha. Abaluu sana balleesse, abaluu kana balleesse, abaluu immoo kana balleesse jechuun barbaadu yoo hunda isaa beekne jechuudha. Hunda isaa beekna bara. Tokko lama hunda isaa beekna. Hunda isaa beekna. Siyaasii Oromoo akkamittiin harkaaf miilli hidhamee OPDOtti akka kenname. Maaliif akka kenname? Eenyufaan akka kenname? Tartiiba keenya tokko tokko walii wajjin dubbachuu dandeenya. Yeroo isaatu ga'e waan ta'eef kunis gaafa barbaachisaa ta'e dubbata. Ammaaf garuu waan ati na gaafatteef Oromoon hooggantoota isaa qeequu duwwaa miti. Itti gaafatamummaatti dhiyeessutu raraata. Qeeqa duwwaa miti kan isin jedhu. Nama waa'ee qeeqaa irra miti kan jedhu. Itti gaafatamummaan jiraachuu qaba. Maal jechuudha? Yeroo Oromoo Protestii bara ijoollee 5,000 ol wareegnee jedhee nutti himamti jira. Itti gaafatamummaan jiraachuu ture jiraata. Eenyutu dhaqee bishaanitti naqe waan sana? Yoo dogoggoraan wal dhaalumaanitu bishaanitti nam'e ta'e har'a ammoo deebinee akka bishaanitti nam'ee fi karaan keenya sirrateeraa kan jedhudha. Kanaafan dubbachuu barbaada. Kanaaf Oromoon har'a kan isa baasu maaliif abalutti na jalaa dubbattuu miti? Itti gaafatamummaa hin fudhattamuun fudhattu jalqaba lafa kufnetti. Gaafa sanan si amana isa boriitiif. Itti gaafatamummaan koo kana gaafa naan jette yookaan walii galla yookaan immoo lakki itti gaafatamummaa keetiin siin jedha. Gaafa sana irratti walii galle qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti humnoota gidduutti wal amanuutu dhalachuu danda'a. Dubbanneeti kan wal amansiisnu malee duuchaadhaan akkasumattiin miti hin ta'u akkasitti. Dubbanneetu diignee gadi tokko lama inni walitti haasofneetu. Kan inni gara fuulduraatti deemnu malee duuchaadhaan miti. Duuchaadhaan illee hin ta'u. Kanaaf dubbatamuu qaba. Warri maaliifiitu yaadi abaluu qeeqamaa jedhanii haasa'an dogoggora keessa sirrii. Namni maaliif dubbata jedhanii duula banuun sirrii. Anamma sitti meerana. Daa'udii fi itti gaafatamummaan kennuun qaba namni. Jawaariif itti gaafatamummaan kennuun qaba. Mararaadhaaf itti gaafatamummaan kennuun qaba. Marroodhaaf illee itti gaafatamummaan kennuun qaba. Dubbadhu yoo jedhame jechuudha. Ana miti garuu kan dubbatu sana. Ana miti. Jalqaba isaantu dubbata. Kanaafitu yeroon kun yeroo itti conversationiin Oromoo banamuudhaan jedhaa irra laala. It is time. Yerootti Oromoo walii wajjiniin taa'ee conversationii bana. Yeroo itti wal falmiin jalqabamudha yeroon kun. Yeroo itti mariin jalqabamu. Maaltu nu baasa? Asirratti wanta wal falmutu jira. Isa akkamitti walitti araarsinee deemnaa jechuu danda'a namni. Rakkinni Oromoo sana miti. Fakkeenyaaf warra qawwee fudhatee fi warra nagaadhaan lolla jedhu gidduu nagaadhaan qabsoofna jedhu gidduu wal dhabdeen jira jedhee yaadee sin beekun wal dhabdeenis hin jiru. Takkaayyuu wal dhabdeen hin jiru. Wal dhabdeetu jira kan jedhu namootadha. Namoota dhuunfaa waan ofii barbaadan hojjetachuu barbaadan. Kanaaf conversationiin banamuu danda'a. Qaamota Oromoodhaaf dhimmina jedhan gidduutti conversationiin banamuu qaba. Warri abaluu kootu na jalaa qeeqame yookaan yaada isaatu qeeqame jedhan kana booddee garaa keessanii dhadhaan jedhan. Bubburuqsineetu dubbanna malee. Tatarsaasnee dhodhoosnee dubbanna malee.
baala irra bubuusne bara baraan Oromoo rakkina tokkotti dabarsaa deemuun hin danda'amu. Sumabbiin koo qeerransoo, sumabbiin koo yaa jajjabee, eessa jirtaa yaa jajjabee, sumabbiin koo yaa qeerransoo. Mucaan namaa waan itti amanee kana kaayyoon koo waan jedheen gamaagamama malee waan ani barbaade maaliif karaa kana hin deemtuu kan ani jedhuun gamaagamamuu qaba jedhee hin yaadu. Akka kanatti hin fudhatu. Feeriin ta'u akka kanatti. Yoo ati amma fakkeenyaa fi Oromoodhaa fi qabsaa'uun barbaada. Kan hin qabsaa'u garuu karaa nagaatiin yoo tinaan jette lakkii hin ta'u karaa qawweetiin yoo ani immoo siin jedhe ati ofii keetii karaa sii ta'u sana hojjetteettamoo hin hojjenne jedheetan isaan si gamaagama. Isatti jette sana sadarkaa ati baafatte sanaan si gamaagama malee isa kan kootiitiin miti. Feerii ta'uutu nurra jiraachuu. Kanaaf KFO'n amma immoo adda bilisummaa Oromoos itti dabalameera. Seera biyya sanaa fudhatee seera sana jalatti hojjeta. Karaa nagaa qabsoofnaa kan jedhan qabu. Karaa nagaa qabsaa'uun keessan gatiin qabuu miti jennoon ko'an. Karaa nagaa jettanii isa waadaa seensan sanaaf maal hojjettanii? Maal immoo hojjetaa jirtu? Sadarkaadhuma baafattan sanaan kana nuu wayya isuma jettan sanaan maal hojjetaa jirtu? Gaaffiin koo isadha. Maalidha hojii isin hojjetaa jirtan? Qabsoo karaa nagaa jechuun biltsiginnaadhaa wajjin walii galanii Oromoo rakkoo marsaa lammataatiif dabarsanii kennuu jechuun. Qabsoo karaa nagaa jechuun taa'anii ji'a 3 ji'a 4 ta'al tokko ibsa ejjennoo baasuu jechuun qabsoon karaa nagaa kanatti. Kanaaf qabsoo karaa nagaatu nu baasa kan KFO'n jedhuuf Jawaaris immoo deddeebi'ee kan inni dubbateef hiyyoo isin sirrii miti jechuun hin barbaadu. Isa jettan sanaaf garuu maal hojjetan? Hamma har'aatti maal hojjetan? Maal hojjetaa ammoo jirtu? Isadha kan hin gaafachuu barbaadu. Kana hojjenne wanta jedhan waan qaban natti hin fakkaatu. Kan uummata Oromoo argaa jiru. Homtuu wanti isaan hojjetan jiru. Wanti hojjetame tokkittuu hin jiru. Qabsoon karaa nagaa maal fa'i? Wanta hedduu of keessaa qaba. Hiyya waamuurraa kaase. Karaa cufuuyyuurraa kaase. Walga'iidhuma galma keessaa geggeessuurraa iyyuu kaase. Akaakuu hedduutu jira qabsoon karaa nagaa. Hiyyoo isuman jedhe sana iyyuu lakkii ani itti namanne yoo jette karaa duraa ka'i. Inni barbaadu ka'ee qabsaa'u karaa sanaanis. Maleessaa akkana miti. Akka nama tokkootti anaan maaltu baasaa jettee yoo na gaafatte rakkinni Oromootti dhufe rakkina qawweedhaan biyyirraa fudhatamedha waan ta'eef karaa sanaan yoo deeme karaa sanaan yoo dhaqee qabsaa'e biyya isaa harkatti deebifata. Haala har'a jiru keessatti laata. Isa har'aa keessatti hin sinjaa. Isa yeroo Oromoo protestii miti. Haala har'a jiru keessatti kanatu baasa Oromoo nama. Warri immoo lakkii karaa nagaatu baasaa jedhan warra akka Jawaar jechuudha. Karaadhuma sana qabsaa nu agarsiisaan jedhan. Karaadhuma sana qabsaa'aatiin nu agarsiisaan jedhan. Garuu homtuu hojjetamaa hin jiru. Hom tokko iyyuu hojjetamaa hin jiru. Asirratti dubbii jajjabduun kaasuu barbaada. Dubbii ani silaa boodan dubbadhaa siin jedheen kaasuu barbaada. Dubbii qabsoo karaa nagaa jedhamu kana kan ittiin uummata joonjessinu kana kallattiidhaan dhimma Jawaariin ilaallatuun haasa'uu barbaada. Namoota KFO keessa jiran miti. Kallattiidhaan Jawaar qofa kan ilaallatuun dubbachuu barbaada. Negotiationiidhaan himana hidhaatii ba'ee Jawaaris hin jedhee jira. Erga mana hidhaatii ba'ee waliigaltee mootummaa wajjin waliigaltee hojjettaa jennaan hi'ii an mootummaa wajjin waliigalee miti kan hojjetu Jawaar. Afaan isaa. Wanti inni jedhellee kan inni agarsiisu kan biraadha. Garuu waan ani beekuun immoo uummata kootti maal? Waan ani beeku odeeffannoo ani qabuun immoo uummata kootti maal?
Miti jedhu Jawaar yoo barbaade gadi ba'e. Jawaar yoo xinnaate marsaa tokkoof beekamtii paartii isaatii malee Abiyyi wajjin wal argee kophaatti marii taasifateera. Abiyyiif Jawaar wal arganii marii godhataniiru. Marii taasifatanii. Marii kana maal akka inni ta'e gabaasa paartii isaatiif hin dhiyeesse. Gaafadha waan ta'eef keessoo kaafaa osnan gaafadha waan ta'eef. Hin dhiyeessine gabaasa. Abiyyi wajjin garuu marii godhateera. Isa yeroo mana hidhaa jiranii sana namni gidduu deemuu miti laa. Qaamaan inniif Abiyyi wal arganii marii taasisanii. Yoo xinnaate marsaa tokkoof an odeeffannoo qabatamaadhaan qaba. An amma kan hin jedhu barbaadu maaliif hidhattee Abiyyi wajjin mari'attee miti. Maaliif isaa fi Abiyyis marroonis wal maqixxeedha. Inni uummata isaatiif jedhee daggala keessa naanna'us inni uummata dhaqee manaa gotatee ajjeesus wal maqixxeedha. Maaliif Abiyyi wajjin haasoftee miti? Gaaffii sana miti kan hin gaafachuu barbaadu. Abiyyi uummata Oromoo mootummaa ijaarratee sirna ijaarrateetu uummata kana ajjeesaa jira. Diina uummata Oromooti. Dhuunfaadhaan dhibee irraa hin qabu jedhe namma. Abiyyi garuu dhuunfaadhaan dhibee nurraa qaba. Akka Oromootti. Dhibee nurraa qaba. Kanaaf anamma maaliif argitee mari'atteetu hin ta'ini? Erga diinota Oromoo wajjin mari'attee hojjetta ta'e siyaasa Oromoo keessatti maaloodha wanti gumaachuu barbaaddu gaaffii jedhu. Isa kan hin gaafachuu barbaadu. Diinota Oromooti wajjin warra Oromoo halkaniif guyyaa qalanii wajjin mari'attee hojjetta yoo ta'e gumaachi ati qabsoo Oromootiif gootu maalidha? Siyaasi ati Oromoodhaaf hojjettu maalidha? Jedheen gaafachuu barbaada. Tokko kana. Lammaffaa ilaa marsaa tokko duwwaa Abiyyiin argeesin jedhaan irratti odeeffannoo qabatamaa qabuun sin jedhe laamoone. Tokkitti marsaa tokko wal arganii akka isaan mari'atan nan beeka. Kan bira sila jalqaba irratti jalqabee kan hin gidduutti dhiise ammas wanta haasa'uun nu barbaachisu jira. Ifaan ifatti amma sila siin jedheera. Ifatti yoo haasofne malee falli hin dhufu. Ifatti dhugaa walitti dubbanneetu rakkina keenya himanneetu dhukkuba keenya irraa fayyina malee dhoksaadhaan wanti ta'u hin jiru. Wanta lammaffaadhaan ammas waanan beekuuf namoonni baay'eenis immoo waan beekan kaasee ammas gaaffii gaafachuu barbaada. Maalifituu cal jedhee Jawaarii jettee wajjin waa wal qabatu dhagam tokko. Lammaffaa immoo maal kana ture isa jedhu wajjinis wal qabata. Sadaffaatti immoo harka Abiyyi irraa dhiiga Oromoo maaliif dhiquu barbaadee Jawaar isa jedhu wajjin wal qabata. Negotiationii jechuun akkan sila siin jedhee waa kennanii waa fudhachuudha. Amma ejjennoo Jawaar si'a sadii geeddaramen kaasa dura. Isa booddeedhanii sababa isaa waan hin beeku dubbadhaa jechuudha. Jalqaba gaafa biyyatti galu Jawaar. Abiyyi wajjin hojiin koo jedhe. Abiyyitu nu baasaa jedhe. PGOtu nu baasaa. Kanaafi maanni hojiin kee jennaan Abiyyiin jalatti dombii qabaa jedhe la Jawaartu jedhe. Waan paablikii waan ta'eef jechuudha. Abiyyiin jalatti dombii qabuudha. Barcuma jalatti qabuudha hojiin koo. Akka barcumni sun jalaan tochooni jalatti qabuudha. Pozishinii jalqabaati. Kan biraa jecha fayyadames qaba. Ani inni shufeerii makiinaatii jedhe la waa'ee makiinaa waan dubbate qaba. Tarii yoona gaafatta ta'e. Inni shufeerii makiinaati ani immoo raddaatiidha. Habutaantii jedhu dambilooddoodha. Ani habutaantiidha shufeeriidha Abiyyi immoo jedhe. Yeroo sana yeroo Jawaar kana jedhu ijoolleen Oromoo Gujii lixaaf bahaatti, Wallagga lixaatti, Wallagga bahaatti, Qellam Wallaggaatti, Horroo Guduruu Wallaggaatti akka hoolaatti qalamaa yeroo Jawaar akkasuma jedhu. Kun ejjennoo jalqabaati. Ejjennoo lammaffaatu dhufe. Badii addanaan akka nafxanyaatti hojjechuu barbaada. Nafxanyaadhaa wajjiniin walii gallee akkan jedhutti hin deemtu taanaan badii addanaa jennaan Jawaar ejjennoo isaa jijjiirrateetu deebi'ee dhufee Oromoo bira dhaabbatee asiichaa sa'uutti ka'e. Baga nagaan dhuftee kan jedhuun qabaan achirratti.
Jawaar hidhamuun ajjeechaan irratti yaalamuun wanti garaagaraa irratti taasifamuun ejjennoo sana jijjiirrachuu irraa wajjiniin kan wal qabatedha. Ejjennoo sadaffaatu dhalate immoo lafa duraa sanatti deebi'aa jira. Lafa isa yeroo 2018 sanatti deebi'aa jira. Sagalee ani gaaffii deebisaa keessaa dhaga'u kan inni laaffisee himataa jiru sanadha. Maalifituu Abiyyi wajjiniin hojjeta yookaan Abiyyi wajjiniin negosheetii godhaadha amma gaaffii fayyaalessummaa Oromoo kooti amma gaa lafa kaa'aa fayyaalessummaa waan jedhu dubbachuu barbaada. Bubburuqsinee walitti haasofneetu bira dabarraa irraa fayyina waan ta'eef. Namooti gaafa isaanii iddoo garaagaraa irraa keessumatti sooshaal miidiyaa irraa yeroo dubbatanii ashkarii Abiyyi ta'e Jawaarii jedhu. Jawaarii Abiyyiifituu hojii hojjetaa jedhu. Abiyyi Jawaarii ashkarii Abiyyi ta'eetu Abiyyiif hojjetaa jettee yaadda taanaani waa'ee siyaasa Oromoos kan Itoophiyaas Jawaar nama jedhamus badaa irraa hin beektu. Maalifi Jawaarii ashkarii Abiyyi ta'ee gaafa jettu akkuma Taayyee Rigaa Kasalaafaa ashkarii isaa ta'ee hojjetaa jechuudha. Jawaar akkas ta'uu hin danda'u. Akkas ta'uu hin danda'u. Akka inni ta'uu danda'utu jira. Akka inni ta'uu danda'u kuni haxxummaa siyaasaatiin bu'aa buufachuudhaaf maaltu naaf ta'a akka nama tokkootti akka paartiitti miti akka nama tokkootti maaltu naaf ta'a kaalkuleeshinii jedhamudha. Jawaari Abiyyi jalattan dombii qabaa yeroo nuun jedhu haala Abiyyi mijeessee irra dhaabbateetu PLC kaampanoota nagadaa 23 ol banateera Jawaar. Kaampanii nagadaa 23 ol banateera Jawaar. Gaafa hidhamu kaampanoota kana dhiiseetu hidhame. Akkuma argitanii dookumentii mana murtii irrattis gaafa dhiyaatu kaampanoonni sun tarreeffamanii dhiyaatanii. Kanas maaliif banatee miti? Maaliif banachuu dhaqaa? Akkamittiin namni siyaasaa horii horachuudhaaf sochii socho'aa miti. Kanas siyaasa akkatti hojjetamu beektu jechuudha. Kana gaafatta yoo ta'e. Wanti ani jedhaa jiru har'a PLC kee guddifachuudhaaf waa sii kenneera inni waan ta'eef Oromoo deebistee marsaa kan biraadhaaf Abiyyitu nu baasaa kottaa makiinaa kara booddeetiin qotonnaa jechuun cubbuu guddaadha. Cubbuu isa Abiyyi nurratti hojjete caalaa isa kanatu caalaa anaaf. Jawaar PLC isaa banatee 23 banatee biizinesi empaayirii ijaaraa ina laammaa. Oromoon dhiigee, Oromoon ajjeefame, Oromoon tumame waa'ee kanaan haasofne bare gaaffii deebisaa. Wanti inni hojjetaa jiru kan inni hin dubbachuu hin barbaanne. Namoonni baay'een kan beekan. Namoonni Jawaaritti dhiyaatanis kan Jawaaritti hin dhiyaannes qabatamaatti kan beekani Jawaar Abiyyi haala mijeessee fi PLC baay'ee banateetu daldala. Daldala sana biizinesi empaayirii godhee guddifatee babal'ifatee hamma Abiyyi aangoorra jirutti horii ittiin horatee gaafa Abiyyi dadhabe immoo anatu itti ba'aa. Kanadha yaadichi. Anatu walitti ba'a boru. Kanaafidha siyaasa Oromoo ganee siyaasa Oromoo lafatti dhiisee nama Itoophiyaa ta'ee achas nutti deebi'ee nutti dubbachuun Jawaari kanaafidha. Maaliif yoonaan jette har'a wanti hojjechuu danda'u kanadhaa jedhee lafa kaa'ateera. Kanaafi yoo waa'ee daldalaa haasofna ta'e jara keenya Oromoon hundumtuu daldale nuufa soorumu gammachuu guddaadha kun. Jawaaris nuufa soorumu waan gaariidha kun. Sooroma sanaaf jettee biizinesi empaayirii babal'ifachuuf jettee qabsoo Oromoo irratti suuta jettee kara booddeetiin qabdee ammas miilla Abiyyi jala gashuudhaaf isatti dhuftu sanatu wanjala guddaadha. Kanaaf maaliifidha kaniti yoonaan jette akka nama siyaasaatti wanti aggaammatee adeemaa jiru biizinesi empaayirii waggoota muraasaaf babal'ifachaa, ijaarrachaa, guddifachaa, horii horachaa taa'eetu gaafa humni namichaa dadhabe immoo Oromoo godhachaa seetanii akkuma Abiyyi godhe sana
dudda Oromoo irra taa'anis masaraa mootummaa bitaa. Kaalkuleeshiniin isaa kanadha. Wanti gaaffiif deebii isaa irraa argamus, wanti hojii nagadaa Jawaar adeemsisaa jiru irraa argamus kanadha. Ilaa qalbeeffadha. Nagadaa irraa. Haqee nagadaa. Waan namni itti dhume garuu, waan obboloonni keenya itti dhuman moone, waan maanguddoon itti qalame, wanta guddaaf xinnaan keenya itti salphate, biizinasii empire biizinasii Jawaar ijaaruuf jennee afaan qabachuu hin dandeenye. Hin dubbanne. Yookaan gara biltsiginnaa goranii biltsiginnaadhaanii jedhanii as ba'uu rakkinni hin jiru. Gara biltsiginnaa goranii ani biltsiginnaadha jedhanii as nutti deebi'u. Yookaan immoo as goranii Oromoodhaa wajjiniin dhaabbachuu. Qalbeeffadhaan ani maaliif Jawaar qawwee hin baatuu jedhaan jiru. Nagaadhaan hin qabsaa'e jedhanii isa nagaadhaan qabsaa'u sana uummata isaatti agarsiisu. Nagaadhaan qabsaa'e. Kanaaf wanti siyaasni Oromoo keessa adeemaa jiru balaa guddaa lafa qaqqabsiisuu ga'urra geenyeerra amma. Balaa guddaa lafa nurra qaqqabuu ga'urra geenyeerra. Garraamummaadhaan calluma jennee fayyaalessummaadhaan abaluu kan kooti. Aantee kooti abaluu. Wanta xixiqqoorra dhaabbanne inni jennu suni yeroon isaa darbeera hin jiru inni kana booddee. Siyaasa Oromoo irratti safarree walitti kennine safarree walirraa fudhachuu qabna kana booddee. Safarree tokko lamannee walitti kennineetu safarree tokko lamannee immoo walirraa fudhanna malee dhoksaatti namoonni biizinesi empaayirii ijaarrachuuf jedhanii dhoksaatti qabsoo Oromoo gurgurachuudhaaf yeroo isaan malteedhaan nutti adeeman. Caljennee kana booddee ilaaluu hin dandeenyu. Hin dandeenyu. Lubbuu namaatitti kaffalame. Lafee namaatitti cabe. Qe'ee Oromootu itti diigame. Ani gama kootiin waanan danda'e waanan hin dandeenye adda baafadhee odeeffannoo ani qabu hunda funaannadhee kana booddee siyaasa Oromoo keessatti iccitiidhaan wanta Oromoon irratti walii galee yoo ta'e malee iccitiidhaan wanta Oromoo hojjetamu jiraachuu irra jiru. Fakkeenyaaf negotiationiin Jawaar Abiyyi wajjiniin godhate beekamuu qaba. Tokko lama jedhame ragaadhaan gadi ba'ee dhaga'amuu qaba beekamuu qaba. Hin beekamu taanaani dhimma Oromoo dhoksaattituu wanta tumamaa jirutu jiraachuu. Hin ta'u kun Jawaar duwwaadhaaf miti. Maree dhaqa taanaan mararaan maal akka mari'ate nutti himuu qaba. Paartii isaa duwwaattituu hin ta'e. Nutti himuu qaba. Marroonis maree dhaqa taanaan uummata Oromoo laa waa'ee kee ilaalchisee waa'ee kanaa mari'adheera jechuutu irra jiraata. Paartileen Oromoo hundumtuu walii galanii uummanni Oromoo karaa beekuu danda'uun beekee hadhokatu kun jennee waa walii gallu yoo ta'e irraa kan hafe kophaatti keessumatti nama dhuunfaa tokkotti kenninee wanti nu teenyu jiraachuu hin danda'u kana booddee. Daldaltoonni kophaatti ba'anii daldala isaaniitti galu. Warri Oromoodhaaf hojjenna jedhan immoo kophaatti ba'anii harka wal qabatanii Oromoodhaaf hojjechuu. Kana booddee inni baala walirra bubuusnu dubbii Oromoo dhoksaatti gaafa gurguramu boor Oromoo walitti ba'a. Hin milkaa'a jennee inni nu bulfannu kana booddee jiraata. Sumabbinko yaa qeerranso, sumabbinko yaa jajjabe, eessa jirta yaa jajjabe, sumabbinko yaa qeerranso. Waan irratti wanti Jawaar gaafatamee jedhe dogoggora guddaadha. Wanti inni jedhe maa inni isin akka kaafaa'ootti hin hirmaannu jettaniittu jennaani hin hirmaannu hin jenne dogoggoradha. Haal duree keenya haal dureen keenya tokko waraanni dhaabbachuu qabaa. Sirriidha. Kun dogoggora. Waraanni dhaabbachuu qabaa. Lammaffaa namni hundumtuu hirmaachuu qabaa. Kunis sirriidha. Wanta dogoggora qabuun qabuunis. Warri shororkeessummaadhaan himataman shororkeessummaan maqaan isaanii irraa kaafamee gama seeraatiinis gama nageenyaatiinis wanti jiru hundumtuu sirreeffamee isaanis karaa isaaniitti marii biyyoolessaa kanarratti hirmaatan jiraachuutu irra jira jedhe kun hundumtuu sirriidha. Lafi itti Jawaar ammas waa'ee Oromoo irraa maqeetu jira. Akka Jawaar jedhaa jirutti wanti kun qaama inni mootummaa jedheen sana kan inni mootummaa jedhee shuume sanaanitu geggeeffama. Isa Oromoo ajjeesu sanaa jechuudha. Ta'u miti.
sadarkaa addunyaalessaatti sadarkaa mootummoota gamtoomaniitti yoo qindaa'e irraa kan hafe inni amma Jawaari nama siyaasaa ta'uu dhiisee jaarsa biyyaan ta'a jedhu suni inni taphadha ga'isuudha. Yaada gabaabina ko. Jaarsa biyyaa yoom biyyaa dhabame kan Jawaar jaarsa biyyaa ta'u. Jaarsa biyyaatii wanta dhumu miti rakkinni amma jiru. Jaarsa biyyaatu dhufee fixa miti. Atis dhiisii jedhamee wanta dhumu miti. Waa'een biyya keenyaadha. Maaliif amanneetu ganamne. Warra diinaa duwwaa miti kan hin siinye. Warrumti Oromoo bakka buuna jedhanii waa'ee Oromoo dabarsanii kennaniitu Oromoo rakkinatti deebi'ee galee. Kanaaf hooggansa eenyuu jalatti adeemsifama. Sanan didee Jawaar dubbachuu. Eenyutu hooggana? Koomishinii Bilisiginnaan ijaarrate immoo hirmaachisaa ta'uutu irra turee jedhe. Hirmaachisaa ta'uu dhiisee si'a 1,000 yoo hirmaachisaa ta'e koomishinii Bilisiginnaadhaan hoogganamu nama walitti qabuu hin danda'u. Rakkoo Oromoo furuu hin danda'u, rakkoo Tigraayis furuu hin danda'u, rakkoo biyya sana kamiiniyyuu furuu hin danda'u. Eenyutu hooggana? Dubbii furtuun kan jiru jechuudha. Eenyutu walitti qaba? Eenyudha kana amanamummaa qabu? Eenyu? Siyaasa Itoophiyaa keessatti mooneet ani nama hundumaa wajjin hojjechuu hin danda'a inni jedhamu kuni inni yaada gabaabina sirrii miti. Gartuun kee beekamaa ta'uu tararaata. Dubbiin giddugaleessa ani gidduun dhaabbadha. Siyaasni giddugaleessaa caccabee daakamee daakuu ta'ee boollatti gadi naqateera hin jiru siyaasa giddugaleessaa. Siyaasa giddugaleessaa silaa kan taphataa ture tokko kaafaa hora beeki. Siyaasi giddugaleessaa awwaalamuu isaatiif. Siyaasni gamaaf gamana gidduu dhaabbadheetanii hojjedhaa kan jedhamuuf awwaalamuu isaatiif milikkiti tokko kaafaa oon waajjirri isaa cufamee hooggantoonni isaa maneedhaatti gashabuu isaati. Kan nama hundumaa wajjin hojjedha dubbiin jedhamu kuni yaada gabaabinadha. Namni si wajjin hojjetu hin jiru. Gartuun kee eenyu jalqabati? Gartuudhaan deemaa jira dubbiin biyya sana. Duruma yoo akkasuma amma immoo qolaa ba'e. Gartuu eenyu taate nutti himi. Gartuu Oromooti yoo taate ifa baasii dubbadhu. Gartuu Oromoo miti yoo jette immoo gartuu kee himadhu. Kanumadha. Gaafa gartuu kee himatte namni gartuu kee ilaaleetu yookaan si kabaja yookaan si tuffata. Inni gidduu naanna'anii ani abaluu wajjinis Dabratsiyooniinis Marroosi Abiyyiinis nama hundumaa wal qixxeessite wanjalanyaa lubbuu namaa baasee dhiigaan harkisaa qacamaallaqee wajjiniin nama hunda wal qixxeessite kaa'uu dhuftu kuni suma wajjin yoo ta'e maleessa namoota kaanii wajjin wal qixxee taa'uu hin danda'u. Kanaaf yaadni dogoggoraa guddaan jiru eenyutu hooggana isa jedhu Jawaar irraa baqachuu isaati. Kanaaf dogoggora guddaadha isin jechuu kooti hin hojjetu yaadni jedhu. Jawaar ittiin ergaa isaa himatee achirra jira. Natti fakkaata Oromoo kootiifis hamma ta'e galeera. Dubbii ijoonii ergaan Jawaar dabarfachuu achirra jirti. Makiinaanii rarra'eetu goom'aan lama bowwaara rarra'ee goom'aan lama immoo dugda duubatti hafeetu dhaabbate. Yoo walii gallee wal gargaaree dugda duubatti gotonnee waan garaagaraa goonee hambisuu dandeenya. Shufeeriin konkolaataa kana dhaqee achiin ga'e itti gaafatamas hin qabu achirraas hin buufamu laha shufeeriin sun. Achirraas hin buufamu achumarra ta'a. Seera biyya kamiin keessayyuu yoo dhatte namni yakka akkasii hojjete jalqaba irraa fuudhamee mana hidhaa gala. Konkolaataadhuma inni jedhee jechuu kooti. Jalqaba irraa fuudhamee mana hidhaa gala shufeeriin sun. Makiinaan sun barii fakkeenyuma inni kenne keessaa makiinaan sun nagaadhumaan miti kan dhaqee bo'aa sanarra ga'e. Nama meeqa qabeenya meeqa caccabsaa nama meeqa walitti rukutaa dhaqee itti ga'e bara. Kanaaf fireeniin qabameetu achirraa dhaabbatee riversii godhamuu qabaa shufeericha gargaaree dugda duubatti deebifnaa. Maal nuun jedhaa jira Jawaar? Ifa galaadha bara. Abiyyitti hin dubbatina. Abiyyi akkuma hoogganaa ta'etti hooggansa isaarra taa'aa. Kanumadha waa'ee Itoophiyaa oolchuutti deebi'a garuu mootummaa kan jedhee inni hime sana sirna nafxanyaa Abiy Ahmed oolchuudhaaf hojii hojjechuudhaaf mareedhaan sagantaa baafateetu dhufe Jawaar. Ragaan isaa kana dhala. Negotiationii godhatanii siin jedheera laasilaan. Marii godhatanii siin jedheera. Sagantaa baasaniitu yoom yoo dubbate wayyaa. Akkamitti yoo dubbate wayyaa.
dubbatee raawwatee immoo maal haa godhu kan jedhamu sagantaa baafatanii inni sun Abiy isaaf waan godhu godhee fi inni kun immoo isa kana godhaaf jechuudha. Maaliif Oromoon dhaggeeffachuu danda'a waan ta'eef dhaggeeffatee sirni kun yakki isaas irraanfatame. Namoota akka Hacaaluu irraanfanneetti dhiifneetti gaafatamummaan isaa hafee dhaloonni Hacaaluudhaa wajjiniin dhume sun itti gaafatamummaan isaa hafee Jawaar nagaadhaan taa'ee biizinesi empaayirii isaa hojjetatee gaafa yeroon isaa ga'u akka inni immoo gaa'e biyya Itoophiyaa yoo oolteef akka inni achirra taa'uu fi afaan qabannee teenyaa jechuudha. Akkasidha ergaan inni dabarse. Nagaadha amma waan hundumtu. Homaa rakkinni jiru. Akka inni jedhamu. Kanaaf konkolaataan kun fakkeenyi manni kenne yoo fudhatte yakkamaadha shufeeriin sun irraa bu'ee mana hidhaa gala. Konkolaataa sana oolchuun hin danda'ama yoo ta'e ilaalameetu qoratameetu ogeessonni hamamaniitu waan ta'u ta'a. Dugda duubaan gotonnaa kottaa'edha. Dura ani abutaantiidhaa jedha miti raddaatiidhaa jedha. Amma gotottuun ta'a isinis kottaa naa wajjin gototaa. Kara dugda duubaatiin makiinaa goton. Abiyyiin aangoo irratti hambisuudhaaf jechuudha. Waan itti sii dabala waa'ee kanaa ragaa tokko. Waan kaafteef jechuudha. Keessoo kaafaa'ootti wanta ta'e wanta dubbatamedha. Warri kaafaa'oo sirrii miti jechuu danda'u gadi ba'anii. Angaruu koree hojii raawwachiiftuu isaanii irratti qorannoodha jedhee wanta Jawaar dhiyeesseen dubbadha ammammoo. Bakka deemtanii dubbataa turtan maqaa paartii kanaatiin gabaasa nuu godhaa jennaan inniif Mararaan waan dhiyeessan qabu turani. Jawaar waa'ee ji'oopolitiksii gaafa Afrikaa kaaseetu dubbate. Waa'ee ji'oopolitiksii gaafa Afrikaa kana keessatti hiriirfamni humnoota siyaasaa iddoon isaa jijjiirameera kan jedhu kaaseetu hime. Warri kanaan dura Abiyyiin lolaa turanii deebisanii isaa wajjin firoomaniiru. Warri fira isaa turan immoo deebi'anii diinatti ta'aniiru. Kanaaf iddoon humnoonni garaagaraa dhaabbatan gaafa Afrikaa keessatti jijjiirameera. Waa'ee Eertiraa kanas kaasee waa'ee Eertiraan dubbadha namarraa. Maaliif dhimma koo waa'een koo waa'ee Oromooti. Waa'een koo waa'ee Oromiyaati. Nun galchuu miti nu galcha. Garuu gaafa manni keenya toletu isarrattis milkoofna. Ituu mana keessatti waliin galini wanti nu ittiin milkoofnu hin jiru waan naannoo keenya jiru. Kanaaf waa'ee Eertiraa kaasee, waa'ee Tigraay kaasee, waa'ee naannoo Amaaraa kaasee qaaccessan dhiyeessa waa'ee ji'oopolitiksii gaafa Afrikaa jedhee waan dhiyeesse qaba koree hojii raawwachiiftuuti. Jijjiirama dhufe ji'oopolitiksii kanarratti jijjiirama dhalate irratti mootummaan inni jedhu suni jechuudha. Mootummaan isaa suni danqama keessa galee jira. Danqama keessa galee waan inni jiruu fi egaa as keessatti qoonni keenya maal ta'a jettanii yaaddu kan jedhu bifa gaaffiitiin koree hojii raawwachiiftuu KFO'tii fi dhiyeesseera Jawaar. Kana koreen hojii raawwachiiftuu KFO miti jechuudha. Garuu kun waan qabatamaa. Gargaaruu qabnaa isa jedhu afaan isaatii baafachuu manna. Barsiisaa jira suuta suuta. KFO'n akkuma jeneraalticha sanaa dhaqee akka inni bilisiginnaa jalatti galuu fi suuta barsiisaa jira. Farda abbaa qabudha hidhaatu natti jira inni jedhu suni KFO'n hidhaa Jawaaritti kaa'e tokko iyyuu hin qabu ammoo yoo tarii Jawaaritti kaa'eera ta'e. Egereen KFO nama sodaachisa. Akkitti adeemaa sababiin isaa hooggansi isaa akka inni amma bifa haaraadhaan ijaarame namoota qabsoo Oromootiif dhimman hedduu of keessaa qaba. Warra daldaluudhaaf jedhee qabsoo Oromoo dabarsee kennu miti namni warri kaan. Warri hamma du'aatti lubbuu isaa dabarsanii kennuu barbaada jechuudha. Kanaaf dubbiin konkolaataa sun bakka ijoo inni ergaa inni Oromootti himuu dhufe. Akkuma 2018 sana ani raddaatii makiinaa Abiyyi ta'eera. Dhumega. Jedhee cinaachaan lafinni itti dubbate achidha. Garuu kan hin jechuu barbaadu yoo bilisiginnaa ta'uu barbaadda ta'e bilisiginnaa ta'uudhaaf balballi banaadha. Yoo hiyyoo nan baasu jettes immoo gara Oromootti goruufis immoo balballi isaa jira. Waa'ee uummata kanaa garuu dhossaatti
business empire an dabarsanii kennuudhaaf hojiin taasifamu kana booddee fudhataman qabu. Namni cal jedhee kana ilaalu hin jiru. Dhumarratti waa'ee kanaa erga kaaftee dhumarratti wanti jechuu barbaadu KFO'n ejjennoon isaa maanni kanarratti. Ejjennoo Jawaar adeemsise akki ani itti hubadhu namoonni hedduun akka isaanitti hubatanii faallaa qabsoo bilisummaa Oromooti. Faallaa hawwii biyyoolessaa Oromooti. Kanarratti ejjennoon KFO maali? Ejjennoon Jawaar agarsiise ejjennoo keenya yoo jedhanii himu. Hiyyoo ejjennoo Jawaar agarsiise kan dhuunfaa isaatii yoo kan jedhan ta'es isas himu. Cal jedhanii dabarsuun hin danda'amu. Kana booddee namni cal jedhu hin jiru. Hin jiru laa sitti meera silaanii mooneet obboloota keenyatu itti dhume. Namoota ani beekutu itti dhume. Daa'ima kichuutu itti dhume. Dubartiitti itti gudeedame. Cal jedhee daldala namaatiif jedhee wanti an afaan qabadhee taa'uuf hin jiru. Yeroon isaa yeroo itti dubbannee walitti himnee walii galla gaafa ta'e walii wajjin qabsoofna wal dhimna gaafa ta'e immoo karaa abbaa baasurra karaa deemnutu jira. Ammas irra deebi'ee waan hin dubbachuu barbaadu. Jawaariif namoota Jawaarii wajjin hojjetan yaada isaaniirraa dhibdee hin jiru maaliif karaa nagaa qabsooftu? Himeera laasila. Karaa nagaa sanaa maal hojjechuu barbaaddaa? Iftoomina qaaddu kan jedhudha. Sumapinko ya keranso, sumapinko ya jajabe, desa jirta ya jajabe, sumapinko. Lamaan sadan tokkotti kennuu nan danda'a. Wanta anamma Jawaarii dubbateerraa dubbadhe wantoota inni hojjetaa jirus isa miidiyaa irra hin jirre jechuu gooti. Wanta inni hojjetaa jirus hunduma isaa gaafa walitti qabdee ilaaltu siyaasa Oromoo keessaa kan bahedha wanti Jawaar hojjetaa jiru. Siyaasa Oromoo keessaa kan bahe duwwaatu hin ta'in faallaa qabsoo Oromoo dhaqee diinota Oromoo wajjin kan dhaabbatedha. Guduunfaan koo tokko isadha. Inni lammaffaanii wanti yaadota Jawaar irraa calaqqisan baay'eensaa maalii Jawaarii gorsaa Abiy ta'ee waajjira Abiyyiitti qacaramee wanti nama jechisiisu baay'eetu keessa jira. Kanaafidha natti fakkaata namoonni baay'een isaaf ashkarii ta'ee kan jedhan maaliifi namni siyaasaa haxxummaan nama siyaasaadha akkamittiin akka inni hojjetu badaa ilaalcha keessan galchine waan ta'eef akka itti dubbatamu. Kanaafi gorsa kennuutu jira. Eenyuuf diina Oromootiif gorsa kennuutu jira. Gorsatu jira. Akkas yoo goote si baasaa kan jedhu bifuma gorsaatiin kan guutamedha baay'eensaa. Kanaafi wanta Oromoo gargaaru miti. Bor gaafa Jawaar ejjennoo isaa jijjiirratee ani gartuu Oromootii gaafa inni jedhee wanti geeddaru hin jiraata. Har'a akka nama Jawaar irraa dhagayetti hojiin hojjetaa jirus gaafa itti hiiqee gamaaggamu gartummaan isaa Oromoo bira miti. Lammaffaa gorsa sirna sanaaf kennu malee gorsa qabsoo bilisummaa Oromootiif kennu tokko iyyuu hin qabu. Sadaffaa Oromooni mala ofii malachuu malee bakka ga'e ilaalee gadi fageenyaaf guddinaaf bal'ina rakkina isaa ilaalee fala ofii kaawwachuu hooggansa ofii gaaffiitti dhiyeessee na hoogganuu dandeessa moo hin dandeessu jedhee gaafatee fuulduratti deemuu malee namoota waggaa 3 keessatti ejjennoon isaanii si'a 3 geeddaramu kan akka Jawaarii wajjiniin yeroo isaa fixuun irra jiran natti fakkaata. Yeroo isaa fixuun irra jiru. Kanaaf jijjiirama ejjennoo kanatu baay'ata achi keessa. Sila sitti meera eessaa ka'ee akka eessa dhaqee achi ka'ee immoo eessatti akka deebe sitti meera. Oromoon uummanni Oromoo waan akkasii si'aayinaan ilaaluutu raraata. Waan Oromoo keessaa dhalateef yookaan waan afaan Oromoo dubbanneef miti kan Oromoodhaaf hojjennu. Hojiin hooggantoota Oromoodhaan miijanarra kaa'amee ilaalamuu qaba. Eessatti dirreetti bahee akkasitti miidiyaa irratti dubbatamuu qaba. Yeroo isaatu waan ta'eef. Wanti hundumtuu haasa'amuu qaba. Sakatta'amee irratti wal falmiin gaggeeffamuu qaba. Wanti irraa of eeggachuu qabnu namummaa namaa xinneessuu, salphisuu, arrabsuu, wanta qaroomina hin qabne dubbachuu irraa of eeggachuudha malee qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti akkamittiin ilaalamaa jettee gaafate na gaafattu fakkeenyaaf qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waan ilaalamu miti. Mooraa ittiin garasitti
kan nuti ilaaluu dandeenyu. Kanaaf wantoota kana sadan akka guduunfaatti dhiyeessuu dandeenya. Sumapinko ya keranso, sumapinko ya jajabe, esa jirta ya jajabe, sumapinko ya keranso. Ila waan tokko sila kaaftee anis irraa dubbadheen ture. Waan kana gaafa kaafnee dubbannu dhimma Oromootiif jenneetu haasofna. Waa'ee Oromootiif jenneetu haasofna. Waa'ee daldalaatiif. Faayidaa garagaraatiif. Dhimma Oromootiif jenneetu haasofna. Wanti uummata keenyaan jechuu barbaadu rakkinni kee kan inni fala argachuu danda'u afaan qabattee miti. Cal jettee miti. Kana booddee keessumatti kana booddee dubbachuutu sirraa. Wanti barbaade hiiki barbaade itti kennamuu danda'a. Dubbatamuu qabu. Hooggantoonni Oromoo dogoggora gaafa uuman deebii karaatti jedhee Oromoo ifachuu qaba. Ifatamuu qabu. Marroon gaafa balleesse ifatamuu qaba. Mararaan balleessee innaan ifatamuu qaba. Daawud balleessee innaan ifatamuu qaba. Calluma jennee firii raayidii kenninee fi taa'uu hin dandeenyu. Cheekii duwwaa barreessinee itti kenninee farramnee fi cheekii duwwaa hin ta'u akka kanaan dura. Cheekii gadhiisaa hooggantoota Oromootiif farramnee kennineetu nyaatan. Gaaf kan biraa kaafnee haasa'uu dandeenya. Ani lafa itti Oromoon nyaatan tokko tokkoon kaafnee walitti dubbachuu dandeenya. Namoota kan biraas dabalannee. Jechuun isan jedhu duwwaatu hin ta'in namoota kaanis yaada itti dabalanii kaafnee uummata keenyatti haasa'uu dandeenya. Kanaaf uummanni Oromoo gaafa hooggantoonni balleessan kun yaada koo miti ani isa kana miti kan hin barbaadu jedhee dubbachuu danda'u dararaadha. Hooggantoota Oromoos gaafa ta'e fakkeenyaaf maqaa faa'oon afaan hidhatee taa'uun qabu. Afaan hidhatee taa'aa jira taanaan bilisiginnaa lixaa jira. Noon koo kanadha. Kaafaa'oon wanta amma jawaar godhaa jiru wanta amma jawaar dubbataa jiru calluma jedhee akkasitti darbataadha nama fakkeenyaa fi bilisiginnaa lixaa jira jechuudha. Maaliif obsa? Kanaaf uummanni keenya daldaltoonnis hooggantoonnis barattoonnis namni hundumtuu lafa jirutti dhugaa walitti himuu qaba. Waan ta'e sirrii isaa walitti himneetu fallisaa immoo kanadha waliin jechuu qaba. Dhumarratti Oromoon tokko milkaa'ee tokko immoo kufuu hin danda'u. Hundumti isaa kufeennaan gartokkeen kufeennaan hundumti isaa wajjin kufu. Milkaa'ee jennaan hundumti isaa wajjin milkaa'a. Inni kun ifa bahee mul'atee irratti fakkaata. Ibsas hin barbaachisu. Kanaaf abaluuf yoo kana goone kun sirrachuu danda'a. Yoo abaluuf kana gochuu baanne immoo kun miidhamuu danda'a. Wanti jedhamu hafee sadarkaa Oromiyaatti, sadarkaa qabsoo bilisummaa Oromootti wanti nuyi hojjetaa jirru sirriidha moo sirrii miti walitti dubbachuu qaba. Dhokannaan hin ta'u, dhoksaan hin ta'u, hin baafne Oromoo. Hin baafne dhoksaan. Hamma sadarkaa namoota dhuunfaa booddee deemee kadhatu ga'e bara Oromoo. Nama dhuunfaa booddee deemee eessa bu'e maaliifas baheen dubbatu hamma sadarkaa jedhu ga'e bara Oromoon. Salphinni kana caale maaltu jira? Uummanni hamma na ga'u akka nama hoogganaa hin qabneetti, akka nama jaarmiyaa hin qabneetti, akka nama qabsaa'aa hin beekneetti. Abaluu eessa bu'e maaliif miidiyaa irraa bada? Abaluutti miti kan qabsoo keenya kennine eessa bu'e? Salphinni kana caale jira. Lammata akkachitti hin deebine. Miidhamni keenya waggoota arfan darbaniis ituu milkiidhaan nuun ga'in ammas rakkina kan biraatti akka nuun galchine namoota haxxummaa siyaasaatiin faayidaa ofii giddu galeeffatanii of qofa giddu galeeffatanii socho'an ifachuu qabna. Ifachuu qabna. Sirreessuu qabna. Hin sirratan taanaan deemina biraa hoogganaa kan biraan barbaadadha jechuutu nurra jira. Sannoofaa jennaan oofne baane shakkariitti kun shaniin bitata kun shantamaan bita galiini ya'a laamaa qawwee taa'an tola labaniini yaa maarree yoo du'e jabaan gaafatanii yaa maarree yoo
Ambo keessa lolaa akka shakkar ga'ee mataani afaanii si odu'ee ilma jiraan badu maqaani duree aagaa jidduu boosomaas ilmatti dhiibbeen jidduu duree aagaa jidduu boosomaas ilmatti dhiibbeen jidduu yandaan koo nuugii jimmaadha inimmaan koo turii shittaa ta'u yandaan koo nuugii jimmaadha inimmaan koo turii shittaa ta'u ambo buupha yaabala goodarre yaabala goodarre wallaggarraan yaabala goodarre arsi gubba yaabala goodarre yaabala goodarre sololorraan yaabala goodarre sumabdiinko yaabala goofare yaabala goofare isa jirtaa yaabala goofare biyyandaan koo nuugii jimmaadha'u nuugii jimmaadha'u inimmaan koo turii shittaa ta'u biyyandaan koo nuugii jimmaadha'u inimmaan koo turii shittaa ta'u ambo gubbaa yaabala goodarre yaabala goodarre jaddu gubbaa yaabala goodarre mida gubbaa yaabala goodarre yaabala goodarre incinniirraa yaabala goodarre sumabdiin koo yaabala goofare isa jirtaa yaabala goofare tepaloko yaa tepaloko yaa tepaloko suma yaadee yaa jajjabeeko isa jirtaa yaa jajjabeeko yaa jajjabeeko tepaloko yaa tepaloko tepaloko yaa tepaloko yaa tepaloko sumabdiin koo yaa qeerransoo sumabdiin koo yaa jajjabeeko isa jirtaa